Yooyi ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalala waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii baga nagaan gara YouTube chaanalii kanaatti dhuftani. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnus dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Qaamoleen hin beekamne UFO jedhaman samii keessa jiraachuu dhiisuu malus kan jedhamu. Gabaasni mootummoota USA wantoota hin beekamnee fi samii keessa balali'an UFO jedhaman ilaalchisuun baasee sochii addaa ta'ee akka hin agarree garuu immoo hin jirus jechuu akka hin dandeenye aangoonni miidiyaalee USA'tti himanii jiru. Akkasumas macaafni qulqulluun waa'ee UFO yookaan uumamawwan ergamoota fakkaatan samii keessa balali'anii fi haalaan nama sodaachisan gidduu kana immoo Ameerikaa kaabaa keessatti hedduu namoota naasaa kan jiranii maalidha waan jedhus ni gabaasna. Macaafni qulqulluun waa'ee isaanii maal jedhaa isaan milikkita bara dhumaati immoo maalidha wanta jedhu isinitti himna. Akka xumura sagantaa keenyatti nu waliin ta'aa affeerraa keenya jaalalaati. YouTube chaanalii kanaa haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Hojiin dhimmoota 120 sakatta'uun taasifamaa jiru. Teekinooloojiin USA hedduu isaanii keessaa akka harka hin qabne ifoomsuu jedhamee eegama. Sanarra darbee garuu gabaasni qaamolee hin beekamne yookaan alagaa akkamiitii isa jedhu irratti gama akka hin goone aangoonni kan himani. Gabaasni icciitii ta'uunsaa hafee warra seera tumuuf waxabajjii dhufu keessa akka kennamus himamee jira. Gabaasichi firii hojii gareen waraanaa bara darbee hundaa'uun sochii qaamoleen hin beekamne yookaan UFO jedhamuun beekaman kun samii USA keessa taasisu jedhamee kurmaan iddoo faasaamaa adda baasuuf hundaa irraa kan argamedha. Ministeerri ittisaa akka jedhutti kana gochuun kan barbaachise qaamoleen UFO jedhamuun beekaman kunneen maal akka ta'an haalaan hubachuuf nageenya biyyaalessaa irratti rakkoo fiduu malu laata isa jedhu adda baasuudha. Falmiin qaamolee UFO jedhaman kunneen hawaa keessa jiru moo lakkiin jiran jedhu USA keessatti yeroo dheeraaf kan ture yoo ta'u warreen dhimma kana irratti fedhii qaban gabaasichi koongirensii USA waxabajjii 25 osoo hin dhiyaatiin duraa irratti haasaa jiru. UFO'n argamaniiru yeroo itti jedhaman gabaasa CBC News baatii darbee yookiin qaamolee alagaa kanneen itti argamaniiru jedhee dhiyeesseen booda dhimmicha akka haaraatti mata duree marii ta'ee jira. Sagantaa miidiyaa kanaa daqiiqaa 60 turu paayileetota xiyyaara waraana duraanii kan dubbise yoo ta'u wantoonni isaan argan saffisa cimaa kan qabanii fi haala arganii hin beekneen kan of jijjiiran akka ta'edha kan isaan himan. Akka paayileetiin sooroma ba'ee Riyaan Groosbii jedhutti 2014 keessa gareen xiyyaara waraana isaa waliin balaliisaa ture. UFO'n qilleensa balaliif dhorkame naannoo Virgiiniyaa keessa jiru keessa balali'aa akka turan argee jira. Qaamoleen kunneen karaa aarri itti ba'uu kan hin qabnee fi saffisa teekinooloojii hanga yoonaa jiruun argamee hin dandeenyeen balali'aa turanii jira. Akka abbaa Girees jedhutti paayileetiiwwan biroo qarqara Atlaantiik irra balaliisaa turanis guyyaa hunda waggoota muraasaaf wantoota kana argaa akka turan dubbatanii jiru. Seensi dhaabaa basaasaa duraanii Luis Elizondo ji'a darbe keessa ABC'tti akka himetti qaamoleen mul'ataniiru jedhaman kunneen meeshaalee nuti mankuusa keessaa qabnu kamiyyuu caaluu danda'u jedhee jira. Gaaffii guddaan maalodha isaan isa jedhu yoo ta'u deebiin isaas waan beeknu tokko hin qabnu kan jedhu ta'a jedhe. Eebila 2020 keessa ministeerri ittisaa USA viidiyoo wantoota ibsuuf nama rakkisan jedhee agarsiisuuf gargaaran 3 gadhiisee ture. Sababa itti gadhiisuuf isa kakaasee yoo ibsu wayitaa viidiyoowwan kunneen 2007 keessa dhoksaadhaan ba'aniitti dhugaadha moo miti kan jedhu irratti oduu uummata keessa tamsa'aa tureef deebii kennuuf akka turedha. Macaafni qulqulluun waa'ee uumamawwan UFO jedhamanii qaama hin beekamne samii keessa balali'an keessumaa kibba Ameerikaa keessatti naasuu guddaa uumaa jiran macaafni qulqulluun maal jedha? Hisqeel raajichaa boqonnaa 1 lakkoofsa 15 hanga 17 seeru yommuu dubbisnu akkas jedha. Ani wanta lubbuu qaban sana yommuun ilaale geengoon tokko lafatti wanta lubbuu qabanii fi fuula 4 qaban arfan sana bukkeetti nan argee bifni geengoowwan sanaa fi akka isaan itti hojjetaman akka kanaa hin fakkaata. Bifni isaanii akka dhagaa gati jabeessadha.
Kirislooxiixoos jedhamu in calaqqisa ture arfanuu isaanis wal fakkaatu turan akka waan wal keessa lixanii jiranittis hojjetaman yommuu adeemanis gara wanti lubbuu qaban sun arfan itti garagalan hundumaa adeemuu malee ofirraa gara hin galan turan. Mul'ata 16 boqonnaa 14 akkas jedha. Isaan hafuurota seexanaa warra milikkita garaagaraa agarsiisanidha. Isaan kun mootota guutummaa biyya lafaa lola guyyaa isa guddicha kan Waaqayyo hundumaa danda'u sanaaf walitti qabuudhaaf warra ba'anidha. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6. Kana booddee ergamaan biraa tokko wangeela isa bara baraa baatee warra lafa irra taa'anitti saba hundumaatti gosa hundumaatti afaan dubbatamu hundumaatti nama hundumaattis labsuudhaaf bantii Waaqaa walakkaatu balali'uun arge. Innis sagalee guddaadhaan yeroon firdii isa waan ga'eef Waaqayyoon sodaadhaa ulfinas kennaa fi isa Waaqa lafa galaana burqituu bishaanii uumeefis sagadaa jedhe. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaase. Guyyoota gara dhumaatti yeroon sodaachisaan akka dhufu hubadhu. Namoonni warra ofittoo sassatoota of jajoo afuufamoo arrabsituuwwan warra abboota isaanii fi haadhota isaaniif hin abboomne galata hin qabne warra wanta qulqullaadhaan morman hin ta'u warra jaalala of keessaa hin qabne warra araara hin jaalanne warra maqaa namaa balleessan warra of hin qabne warra namatti hin madaqne warra waan gaarii jibban warra dabarsanii nama kennan warra eeggannaa hin qabne warra of arguu dhabuudhaan of bokoksan Waaqayyoon jaallachuu caalaa warra waan isaan gammachiisu jaallatan ta'uuf jiru akka bakkiidhaan mul'atutti nama Waaqayyoon fakkaatu humna isa nama akkasii keessa jiru garuu hin ganu warra akkasiirraa fagaadhu. Isaan keessaa kaan mana namaa lixanii dubartoota dadhaboo warra cubbuun irra tuulame jeellaa garaagaraatiin asiifachi oofaman hin walaalchisu. Dubartootni kun yeroo hundumaa hin baruu garuu dhugaa beekuu bira ga'uu matumaa hin danda'an. Torban muraasa qofaa keessatti Kaalifoorniyaan seenaa ammayyaa keessatti ibidda bosona gurguddaa 20 kutaa biyyattii keessatti mudatan keessaa 6 mudatteetti. Bulchaan Gavin News yeroon ibidda bosonaa baramee dhugaa miidhaa jijjiirama qilleensaa ta'uu ibsee jira. Garuu gariin isaa amanuu irraa duubatti jedhu shakkii isaanii ibsuuf gara Feesbuukitti fudhatanii jiru. Ergasiis suuraan iskiriinii Tiwiitaraa taphattu Jeems Wiils irraa qabamee kaartaa ibidda bosona guutuu lixa USA keessatti mul'atu argisiisa. Meeksikoo yookaan Kaanadaa dhiyoo jiran keessatti immoo ibiddi hin mallatteeffamne. Bulchaan Niwus Raamii waa'ee jijjiirama qilleensaa kana yeroo dubbatan jijjiiramni qilleensaa maaliif akka tasaa daangaa Kaanaadaa irratti dhaabbate jedhamanii gaafatamuudhaan Tiwiitarii irratti gaaffii gaafatamaniin Feesbuukii irratti kan maxxanse Amir Kingdha. Kaan immoo kaartaa kanaan ibiddi Waashingtanii fi Oreegoon keessatti ka'ee aktiivistoota farra faashistiin akka ka'e himamuu jabeessuuf USA Today kanaan duras soba ta'eera jechuun ibse. Ibiddi 50 kutaalee biyya 3 keessatti jalqabe garuu daangaa Kaanaadaa fi Meeksikoo irratti dhaabbatee sababa jijjiirama qilleensaatiin ta'uu isaa shakkii qabaa haa jennu jedha barreeffamni biraan Feesbuukii irratti. Fayyadamtoonni barreeffamoota kanaa duuba jiran gaaffii USA Today irraa yaada kennuudhaaf deebii hin kenne dhugaa jiru yoo ilaalle daangaa qaama lamaan ibiddi ka'aa jira. Ganna guutuu Meeksikoo fi Kaanaadaan naannoo dhiha isaanii keessatti ibidda mudataniiru. Kaartaa tokko tokko irratti kan mallatteeffaman qofaa kan ibidda USA keessatti agarsiisuuf qofa yaadamee hanga Seepteembarii 9tti ibidda to'annaa ala ta'e kana Kaanadaa keessatti gubatee 5 kan tarreesse yoo ta'u ibidda 11 qabamee turee fi ibidda to'atamee 47 irratti akkasumas ibiddi dursaa olaanaa qabu 2 marsariitii kana irratti ka'ee lamaan isaa iyyuu bulchiinsa dhihaa British Columbia keessatti mul'ate. Kun milikkita bara dhumaa ta'uu ni mala. Adammaqnuu akaanuun ergaa keenyadha. Barri dhumaa geeraa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiyootti hin dhufaa. Bara dhumaa kanatti ibiddoonni garaagaraa addunyaan gubachuudhaan milikkiti garaagaraa ni ta'a. Kaaba Ameerikaa, Kaanadaa fi Ameerikaatti jalqabame kunis hanga yoonaatti Yooyi ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalala Waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii baga nagaan gara YouTube channel kanaatti dhuftani. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa.
Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnus dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa.